Attamoltan ordoftoota keenya oduu yeroo kanaaf qabnu isin dhaggeessifna angaboota oduu wajjin gullallee udirraa. Muddee 21,2020 imalli fi sochii waraana bilisummaa Oromoo woboo kan hawaasa Oromoon dabalamedha. Utuu akkuma yaadameetti karoorri koree teeknikaa nafxanyoota waraana bilisummaa Oromoo harkatti galfachuuf wixinatan galma ga'ee jiraate sadarkaan ajjeechaa fi gidiraa saba Oromoo irratti ga'u kan amma ta'aa jiruun harka dhibba dachaa dabalaa ture. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo woboo deeggartuu fi soortuutiin kan har'a manneen hidhaa aanaalee Oromiyaa hunda keessa jiran silaayona lubbuudhaan injiraatan sababa sodaa waraana bilisummaa Oromoo irraa qabanii bakka isaan ittiin hawaasa nagaa hidhanii fi dararanitti ajjeesanii fi mana isaa gubanitti dirmannaa waraana bilisummaa Oromoo woboon godhuu fi tankaarfiin inni isaan irratti fudhatutu hamma kana Oromootti kabajaa oree jiraachisaa jira. Yoomiyyuu taanaan illee maddi kabajaa fi nagaa saba Oromoodhaa irree waraana bilisummaa Oromoo woboo keessa ka jira. Kanaaf Oromoon gaachana koo jedhee ittiin dhaadata isa faana aarsaa malu baasaa jira. Walloo baate yeroo ammaa kana ummata keenya kan walloo mootummaan nafxanyaa kun duula lafa babal'ifannaa kallattii hedduun irratti banee akka jiru hawaasni keenya kan walloodhaa achirra jiran nu dhaqqabaa jechaa jiru. Walloo baate lolli gara naannoo Affaarii fi gara nafxanyaatiin irratti geggeeffamaa jiru bifa addaatiin guyyaa kardhaa meeshaa gurguddaa rukutaa akka jiran odeessi dhufaa jiru ni addeessa. Yeroo ammaan kana nafxanyaan duula lafa babal'ifannaa uummata Oromoo irratti banuuf qophii godhaa turte namuu quba qabdu. Amma isa santu uummata walloo irratti hojiitti hiikamaa jira. Kanaaf uummanni keenya iddoo jiru hundaa fagoof dhiyoo jiru hundi keenya waan dandeenyuun birmachuun dirqama keenya. Uummanni walloo Oromoodhaaf qaaliidha. Lolli uummata walloo baatee irratti adeemsifamaa jiru uummata Affaarii qofa osoo hin taane shiftoota Affaarii uguggumoo liyyuu haylii Affaarii fi shiftoota Tigraayin irratti adeemsifamaa jira. Keessattuu meeshaa uummanni keenya hin qabneen kan humna uummataati ol ta'een uummata keenya rukutamaa akka jiru ragaan qabatamaa argannee jirra. Qaqqaalii qeerroo bilisummaa Oromoo godina Arsii magaalaa Darrabbaa keessatti mootummaan faashintii PP'n dararamaa jiran keessaa isaan kan muraasaadha. Dambidolloo Abbaa Torbee milishaan maqaan ishee Girmaa jedhamu qeerroo basaasaa hiisisaa fi ajjeesisaa kan turte rasaasa Abbaa Torbeen adabamtee jirti. Biyyoola jala lixxe lammata ol hin deebitu. Injifannoo waraana bilisummaa Oromoo ummata Oromootiif. Injifannoo muddee 21,2020 zoonii lixaa waraanni bilisummaa Oromoo koonyaa Wallagga lixaa ona gajjii gandalalistuu gajjii jedhamutti tankaarfii aleellaa waraana weerartuu PP irratti fudhachuun hedduu ishii ajjeesuun kaammadoo dandammii hin qabne gochuun injifannoo cululuqaa galmeesseera. Injifannoon uummata Oromootiif. Siidaan aartiist Hacaaluu Hundeessaa uummata magaalaa Karootiin qarshii walitti qabamee ijaarame erga xumurarra ga'ee ture guyyaa kardhaa caasaa PP aanaa fi PP godina irraa dhufanii jiksanii deeman. Siidaan aartiist Hacaaluu Hundeessaa onnee uummata Oromoo keessaa abbumti fedhe jiksuu hin danda'u abjuudha. Salphina Itoophiyaa irra ga'e. Lolli mootummaa Suudaanii mootummaa naannoo Amaaraa gidduutti deemaa jiru guyyaa kardhaa sadaffaadha. Uummatni mootummaa Itoophiyaa qaanii irraa kan ka'e cal'isee jira. Lola kanas dhageettii dhoowwuuf wixxifataa jira. Suudaan lafti qonnaa hanga matammaatti kan keenya jedhee ibsa baasee jira. Haaluma kanaan hordofuun ajajaan humna waraanaa laafii Ijiptiyaan amma Suudaan ga'ee jira. Hundaafuu lolichi waan laayyootti ilaalamuu miti. Yeroo kanatti Oromoon kooraan ta'ee hubachuu irraa beenzilaan ta'ee abidda finiinsuu qaba. Qabsoo kana keessatti yeroo Oromoon gochuun jiru keessaa waan qabuun diina dura dhaabbatee nafxanyaa hundee ishii balleessuu yeroon isii ammuma. Nafxanyaan bitaa mirgaan itti hamuummatamee jira. Lafti ishii liqimsite Itoophiyaa keessaa bakki ishiin dhattu tokkollee hin jiru. Duraanuu duulli Itoophiyaa kana keessatti kan geggeessu gufuun uummata Itoophiyaa nafxanyaa qofaadha. Uummanni Amaaraa saamicha lamaatiif hannaa fi gurgurtaa hoteela hudduu isaanii malee takka qaanii kan qabne uummata waan ta'eef uummanni kun yeroo gabaabduutti tankaarfii hawaasa biyyattii sanii jala ooluu qaba. Uummanni Oromoo nafxanyaa biyyattii Oromiyaa keessa jirtu tana keessaa dhabamsiisuun dirqama. Uummanni Oromoo walloo daangaa uummata
humnoota nafxanyaati waa weeraramaa jiruuf nafxanyaan handhuura Oromiyaa keessa jiraattu maal abbaa ishii nagaan jiraatti. Oromoon afaaniin dubbii kana amma ofirraa gabaabsuuf qabsoo harkaatti of jijjiiruu qaba. Kanaan booda mana ciisanii geeraruu osoo taane gadi baanii diina ollaa keenya jiru irratti tankaarfii fudhachuun ammuma. Tankaarfii hin fudhattu taanaan sireetee irratti tankaarfii akkas irratti fudhatan Oromoo quba qabaadhu. Hanga yoomiitti garaa laafta. Oromoo nyaatuu beeka nyaachisuu beeka dadhabaa yaabbisa inni jedhan sun ammoo gabrummaa tana dachaa godhee dhibbarraa dhibbatti kan nutti fe'e keessa jechi dadhabaan isa tokkodha. Kanaan boodatti nafxanyaan hoteela banattee biyya keenya keessatti konkolaataan naannaa uummata keenya Oromoo Walloo daangaa irratti weeraraa maal abbaa ishii lakkoofsa 4 Oromiyaa keessatti nurratti geerarti. Kun ammoo tuffii hawaasni Oromoo ofirratti mul'isiise. Uummanni Oromoo tankaarfii irratti fudhachuu dadhabuun hanganuma tuffii keenya ragaa baha. Eenyumaaf illee ta'ee kan irree keetiif gaachana kee cinaa yoo dhaabbattee waraana ijaarratte si sodaatanii. Sodaa kana argisiisuuf ammoo tokkummaan kee murteessaadha. Hordoftoota keenya balbaloomina oduu kana deddeebisnee kan isin biraan geenyu gullallee udirraa gamanumaan oraa bulaa like share subscribe gochuun